Sila maali singootee arrabistanii maali singoote guys? Bifa. Anammoo yoo akkana taatu hin jaaladhu beeyte dhiisi bakka ishee lubbuutiyya. Wallahi dhugaa maaramini honaadha akkasuma dhugaa sintu. Duubaay yoo deemtellee siif hin taatu laal dhageeffadhu. Duubaay deemtellee hin mirgoontu haadhaaf abbaan hin osoo lubbuun jiran hin jiru yoo itti aan dhugaan sii malaan. Simii maaki? Haati kan ta'e humaa sii godhuu baattullee baatii sagal gara si baadhattee jirti. Dhugaa jechuudha. Suma dhugumaa. Suma dhugaa haadha tiyyaa geessan maaramis hin shaba barbaadan gaafatan isaanitti silkisii kenna barbaada. Isaanii ganda tokkotti dhalannee firaa si jammare inni hin beeku jechuudha. Ani haadhaa fi ganda haadha tiyyaa mana haadha fi abbaa haadha tiyyaan achitti guddanne mana warra isheetitti. Garuu haadhi teenya manuma isaaniitti dhalannee jechuudha. Manuma warra isheetti dhalannee sila sanaafuu nuti intinaan beeknu. Masii galchi maaki? Qoy masii haadha fi abbaa. Hin qabdu moo hin qabdu amma haadhaaf abbaan kee lubbuun ni jira moo hin jiran kana qofa feena bara. Inni ani abbaan beeku haadhi garuu hin jirtu geetan abbaan immoo hin beeku fakkaan fasoo. Ani abbaan maleessa du'e jira hin beeku inni ani beeku jiru. Du'a haadha ta'ee jira haadha ta'ee bakka inni jiru du'eetti ta'e nuti mana haadha keenyatti dhalannee. Biiftuu yee. Kanaafuu abbaan. Nama siyaasaa keessa siyaasaa xiinxaluu ture jechuun si xiinxaluu nan dadhabsiisuu dhageeffadhu sitti hima. Lubbuun maaltu jira seeti namni laal namni tokko yoo haadhaaf abbaan qabaanne tokko haadhaaf abbaan isaa akka du'e ni beeka jee tokko haadhaaf abbaa yoo hin qabaanne tokko haadhaaf abbaa hin qabuu jaa du'anii jiranii jaa tokko immoo haadhaaf abbaan hiyyaa'u hin beeku lubbuun jiranii jiran ni badanii hin beeku jechuun illee waan beekaa usaa dhiisi maal nama jettan dhaabbadhaan hin jaaladhu gijibaa. Haadha beeka garuu haadhi tiyya erga duuti waggaa 5 bara gadaamitti duute si jamaa isheen nu biran jiraattu gadaamii jiraate turte achumaan gadaamumatti duute achumatti awwaalamte nuti finneeyyuudha. Asee jechuudha nu bira hin dhumne achitti duute erga duute waggaa 5 inaanis erga biyyaa waggaa 5 erga ishiin duute bakka achitti qe'ee warra isheetti hin deebine dhumni garuu ana obboleessa tokkoo fi obboleettii takkittidha ishiin biyya baadiyyaa jirti obboleessi immoo asuma jira sana rubute sana jechuudha. Sanarra nama biraan qabnu. Abbaan immoo jechuun jira gamaa dheessitti maree mana ishiitti dhalannee biyyatti immoo gaafa dhalattu xiqqoo ishii dhiibbaan hin jira miti manatti dhalatte minaan jedhu baqa an beeku karaa ganda keenya beeku jira miti baqa xiqqoo dhiibbaa namarraan gaannaan nuti abbaa hin beeknu garuu haadhi akkasitti. Eetaan maarameen nama kan hundarratti sabu haadhi garuu beekaa erga duute immoo waggaa 5 baranni jechuudha bara kan hiikatti duute hiika darbe kan waggaa 5 jecha abbaa garuu naasofsiisuu baatte dasneedha mukinaatu waan hin beekne naasoo nama si gaafadhee hin beeku bichaa jira miti. Bakka maaliif si gaafa siin jeeni beektaa osoo haadhaaf abbaa qabdu nam tokko osuma qabuuti haadhaaf abbaa kan kee yoo ta'e kirsiin goone hin qabu fa'aa jechuu dandeessa. Garuu kijibni jireenya kee keessatti waa sirraa balleessa malee waa sirraan tolchu. Si galee? Keessumaa immoo geetan amma osoo kijibdee wallaahi si jabbiftu. Osoo kijibdee osoo amma osuma qabdu hin qabu jettee wallaahi yoo uummanni kun si gargaaru baate an sin gargaara akka maakiitti dhuma deemta duubaa isan si galee? Maaliif jennaan nam tokko kaayyoo qoy lubbuutiyya nam tokko gizee kijib waan isa kijibsiisuu jiran beetan nam tokko waa fudhachuudhaaf yoo akkuma naa kannaa jee namni waan hin kennineef dirqamee akkas godhuu qaba. Because jireenya isiitiif jetteeti. Ani immoo yoo kijibdeellee wallaahi isin gargaara jechuudha. Wanti ani kijibni isin joo kijibni jireenya kan keessarraa balleessa. Kaayyoo keessarraa balleessa. Adeemsa keessarraa balleessa. Sanumaaf isin jee malee waan biraatitti na fudhatiin shaadhoo koo. Tolee? Ishiin koomentii barreessitu ni rakkishi. Mikinaan anaa saachuu didee sanaa fi sila kanaafuu nan beekaa nunatti nimtu waan ta'eef waan koomentii barreessitu ni rakki. Tas ta'ii. Mine is our comment, guys.
Isa Oromotii ana mana rabsina please. Maaltu malte guys. Ila maali singote arrabistani maali singote guys. Bifa. Anammoo yoo akkana taatu hin jaaladhu beeyte dhiisi bakka ishii lubbuutiyya. Wallahi rabbiin garuu taa akkas jecha akkasii barreessiteef sun jechuu. Wallahi billahi rabbi sin milkeessii jechuudhaafillee annama abaaruun fedhu garuu hin harkattaashi. Namni nama miidhee jechaan nama miidhee jechuu. Jibba maadhaa jee Rasuul sallallahu alaihi wasallam jechuu. Okay? Namni onnee namaa cabsee jibba maadhaa jee insha Allah. Ich. Waan ati teetiifuu deessuun beektu obboleettiitiyya. Dubartii taatee dubartii waan hin jeen keessaafuu namni hin heerumin namni ilmoo hin dhalin wallaahi waan namaan hin jeen ammaakii maal jettee naan jaa. Wallaahi rabbumaan isiniif kadhadha. Ani jecha kiyya kana maakii maal namni hin heerumin keessaafuu ilmoo hin qabne tokko ka ganaa hireensi eeggatu ganaa ilmoo deessee haadha ta'uu deemtu dubartiidhaan waa hin jeen. Gongortii waa hin jeen amma boo'icha kan harkatta ilmoo teetti jechuudha insha Allah ta'ala. Hin harkatta ta'a akkas jetteen sun jechuudha. Wallaahi inni harkatta jechuudha. Namni mana madaam keessa hojjetu namni fuula namaa dhaabbatu bari nama tuqu bar. Because bakka ni beekta jiruun biyya namaa ni beekta jecha namni namaan jee nama aarsu ni beekta nama waa hin jedhamu. Bakka hin boo'inaa. Lubbuutii hin boo'in bakka ishii. Hin agarree wallaahi koomantii ijoollee koomantii natti hime. Ani saanaa nyaata irraa nyaadhachi geessuuf as deebi'ee gizeen as deebuu natti hima malee hin agarree silaa buloo godhee gochiisa nama siin jeessanuu. Ayaa? እሺ Kunuudhaan qurxummii sii kan nuti mammaan. Arkitee? Gammaddee? Galatoomii dhugaa. Inaanti qurxummii. Amma jechuudha viidiyoo sana waraabaa ishii natti ergitu. Ogaawwan gaarii waraabaa ishii deematu immoo sirra miidhaanii. Viidiyoo waraabdan yoo jiraatan gadhiisaaf ishii kan isiin boochisan ta'e kan qurxummii gadhiisaaf. Bakka kanuma barbaadan baga gammaddina jalaan boo'in bakka. Eshi harri jimaata amma intiraan deemtu tsalooti. Masgiida moo wanti dha liiftii dhaabbatee dhagee liiftii dhaabbatee 13 gala wallaahi 13 miilaan gabbuu miilaan ol ba'u oowwin ajjeesan beektaa. Saniif bakka. Liiftiin televiziyoona oowwa kan isaan. Inaante kudha sadii. Dirreetu isuma dhugaa maaramii. Hoolaa akkasuma dhugaa sintu. Duubaa yoo deemtellee siif hin taatu laal dhageeffadhu. Duubaa deemtellee hin milkooltu haadhaaf abbaan hin osoo lubbuun jiran hin jiru yoo itti aan dhugaan sii malaa. Simii maakii. Haati gamtee humaa sii godhuu baattullee baatii 9 gara si baadhattee jirti. Dhugaa jechuudha. Suma dhugumaa. Suma dhugaa haadha tiyyaa
geessan maaramiif hin shababaa barbaadan gaafatan isaanitti silkii sii kenna barbaada isaanii ganda tokkotti dhalannee firaa si jammare inni hin beeku jechuudha. Ani haadhaa fi ganda haadha tiyyaa mana haadha fi abbaa haadha tiyyaan achitti guddanne mana warra ishiititti garuu haadhi teenya manuma isaanitti dhalannee jechuudha. Manuma warra ishiitti dhalannee sila sanaafuu nuti intinaan beeknu. Masii galchi maaki Qoy masii haadha fi dhiisee abbaa hin qabdu moo hin qabdu amma haadhaaf abbaan kee lubbuun ni jira moo hin jiran kana qofa feena bara. inni ani abbaan beeku haadhi garuu hin jirtu geetan abbaan immoo hin beeku kan fassoo ani abbaan maleessa du'e jira hin beeku wanni ani beeku jiru. Du'aadha ta'ee jiraadha ta'ee bakka inni jirus du'eetti ta'e nuti mana haadha keenyatti dhalannee Biiftuu yee kanaafuu abbaan ani nama siyaasaa xiinxaluu ture jechuun si xiinxaluu nan dadhabsiisuu dhaggeeffadhus tinima. Lubbuun maaltu jira seeti namni laal namni tokko yoo haadhaaf abbaan qabaanne tokko haadhaaf abbaan isaa akka du'e ni beeka jee tokko haadhaaf abbaa yoo hin qabaanne tokko haadhaaf abbaa hin qabuu jaa du'anii jiranii jaa tokko immoo haadhaaf abbaan kiyyaa'uu hin beeku lubbuun jiranii jiran jalaa badanii ni badanii hin beeku jechuun illee waan haadha beekaa usaa dhiisii maatii walii jettan dhaabbadhaan hin jaaladhu kijibaa. haadha beeka garuu haadhi tiyya erga duuti waggaa 5 bara gadaamitti duute si jammar isheen nu biran jiraatu gadaami jiraate turte achumaan gadaamumatti duute achumatti awwaalamte nuti finneeyyuudha asee jechuudha nu bira hin dhumne achitti duute erga duute waggaa 5 inanis ergan biyyaa ba'e waggaa 5 erga ishiin duute bakka achitti qe'ee warra isheetti hin deebine dhumni garuu ana obboleessa tokkoo fi obboleettii takkittiidha ishiin biyya baadiyyaa jirti obboleessi immoo asuma jira sana rubute sana jechuudha sanarraa nama biraan qabnu. Abbaan immoo jechuun jira namaa dheessitti maree mana ishiitti dhalannee biyyatti immoo gaafa dhalatte xiqqoo ishii dhiibbaan hin jira miti manatti dhalatte minaaminaan jedhu baqa an beeku karaa ganda keenya beeku jira miti baqa xiqqoo dhiibbaa namarraan gaannaan nuti abbaa hin beeknu garuu haadhi akkasitti eetaan maarameen nama kan hundarratti sabu haadhi garuu beekaa erga duute immoo waggaa 5 baranni jechuudha bara kan hiikatti duute hiika darbe kan waggaa 5 jecha abbaa garuu naasofsiisuu baatte dasneedha mikinaatu waan hin beekne naasoo namas gaafadheen beeku bichaa jira miti. Bakka maaliif si gaafa siin jeeni beekta osoo haadhaaf abbaa qabdu nam tokko osuma qabuuti haadhaaf abbaa kan kee yoo ta'e kirsiin wal hin qabu fa'aa jechuu dandeessa. Garuu kijibni jireenya kee keessatti waa sirraa balleessa malee waa sirraan tolchu. Si galee ansiif jee keessumaa immoo geetan amma anammoo osoo kijibdee wallaahi si jabbiftu osoo kijibdee osoo amma osuma qabdu hin qabu jettee wallaahi yoo uummanni kun si gargaaru baate ansin gargaara akka maakiitti numa deemta duubaa isan si galee maaliif jennaan nam tokko kaayyoo qoy lubbuutiyya nam tokko gizee kijibu waan isa kijibsiisuu jiran beetan nam tokko waa fudhachuudhaaf yoo akka mannaa kannaa jee namni waan hin kennineef dirqama yoo akkas godhuu qaba. Because jireenya isiitiif jetteeti. Ani immoo yoo kijibdeellee wallaahi isin gargaara jechuudha. Wanti ani kijibni isin jiru kijibni jireenya kan keessarraa balleessa. Kaayyoo keessarraa balleessa. Adeemsa keessarraa balleessa. Sanumaaf siin jee malee waan biraatitti na fudhatiin shaadhoo koo. Tolee? Ishiin komentii barreessitu ni rafishi. Mikinaatan enana saachuu dide sanaaf sila kanaafuu nan beekaan natti nimtu waan ta'eef waan komentii barreessitu ni rafi. Sittas ta'ii. Mine is our comment, guys. This is our Oromoti Anaman and Rapsina, please. Malte, guys.